qara dhaabadhee guyyaa har'aa waan gaggabaabaa waliin jennaa jechuudha. Egaa yoo dursinum tokkoffarratti soodomummaa jechuun maal jechuudha? Soodomummaa jechuun maal jechuudha? Ka jedhuun jalqabna qabxii tokkoffarratti. Akkuma sagalee Waaqayyoo keessatti gaa dubbifanne soodomummaa jechuun gocha xuraa'ummaa namoonni magaalaa Sodoomiif Gomoraa raawwatan raawwachuu jechuudha. Gocha xuraa'ummaa namoonni magaalaa Sodoomiif Gomoraa raawwatan raawwachuu jechuudha. Egaa koorniyaa wal fakkaataa gidduutti xuraa'ummaa raawwatamu jechuudha. Koorniyaa wal fakkaataa gidduutti wal qunnamtii raawwatamu jechuudha. Gabaabumatti soodomummaa jechuun jechuudha. Same sex isa jennu jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu keessatti kitaaba qulqulluu keenya keessatti seera uumamaa boqonnaa isaa 19 seera uumamaa boqonnaa isaa 19 lakkoofsa 1-29 yoo dubbifattani Waaqayyoodha sababa cubbuu warra magaalota Sodoomii fi Gomoraa keessa jiraachaa turan irraa kan ka'e magaalota lamaan kana ibiddaan barbadeessee jedha. Cubbuu guddaa, cubbuu baay'ee ulfaataa, cubbuu koorniyaa wal fakkaataa wajjin ciisu, cubbuu sagaagalu ergas immoo gochisuun immoo maqaama warra sanaatiin moggaafame jechuudha. Egaa ergaan kun immoo akkasuma ergaa Yihuudaa lakkoofsa 7 irrattis kakuu haaraa keessattis ibsamee jira. Yihuudaa lakkoofsa 7 irrattis ibsamee jira. Egaa warri homosexuals jennu kuni LGBT ofiin jedhu. LGBT jennaan L'n jalqabaa sun lesbians warra jennu. Dubartiif dubartii jechuudha. Dubartiif dubartii. Jin lammaffaan sun immoo gays jedhu. Dhiiraaf dhiira. Biin immoo inni sadaffaan sun immoo bisexuals yookaan immoo koorniyaa lamaanuu wajjin warra sagaagalan yookaan warra ejjan yookaan immoo warra ciisan isa jennu. Tiiniin dhumaas immoo transgender isa jennu sana jechuudha. Warra koorniyaa isaanii geeddaratanii jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira ta'urraa gara dubaraa ta'utti yookaan dubara ta'urraa gara dhiira ta'utti warra koorniyaa isaanii geeddaratanii jechuudha. Egaa warri LGBT yookaan homosexuals kuni warra uumama isaanii jibbanidha. Waaqayyo dhiira godhee yoo isaan uume an dhiira ta'uun barbaadu jedhu. Waaqayyo dubara godhee yoo isaan uume an dubara ta'uun barbaadu jedhanii koorniyaa isaanii geeddaratu jechuudha. Waaqayyo jibbuu, hojii isaa jibbuu, faallaa hojii Waaqayyo adeemu maaliif hojii seexanaati waan ta'eef. Seexan yeroo hundumaa faallaa Waaqayyo adeema waan ta'eef. Hojii xuraa'ummaaf akeeka Waaqayyo mormu kamiyyuu dudduuba. Hojii xuraa'ummaa kamiyyuu dudduuba. Hojii akeeka Waaqayyo mormu kamiyyuu dudduuba. Hojii afuura seexanaatu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 10 irratti seexanni ajjeesuudhaaf dhufa, qaluudhaaf dhufa, balleessuudhaaf dhufa. Wanta gaarii kamiyyuu hin qabu jechuudha. Egaa sagalee Waaqayyoo soodomummaa jechuun gabaabumatti kana fakkaataa jechuudha. Qabxii lammaffaarratti immoo kanumaan itti fufnee sagaleen Waaqayyoo waa'ee soodomummaa maal jedhaa jenna egaa. Soodomummaan hiiki isaa maal akka ta'e ilaallee jirra. Xuraa'ummaa koorniyaa wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamu jennee jirra. Sagaleen Waaqayyoo hoo maal jedha? Duraanis bakka lama dubbisnee jirra kakuu moofaaf kakuu haaraa keessaa. Sagaleen Waaqayyoo soodomummaan cubbuu guddaa ta'uusaa ifaa ifatti rakkina tokko malee ifaa ifatti dhoksaa tokko malee nutti himaa jechuudha. Kakuu moofaattis kakuu haaraattis hin dubbataa jechuudha. Isa kana keessaa muraasa laaluudhaaf bakka 4 kakuu moofaa keessaa isinitti himaa, bakka 4 kakuu haaraa keessaa isinitti himaa, isin immoo hin dubbifattu jechuudha haala isaatiitiin wal qabate. Kakuu moofaa keessaa seera uumamaa boqonnaa isaa 13 lakkoofsa 13. Ammas seera uumamaa boqonnaa isaa 18 akkasuma boqonnaa isaa 19 gootummaa isaa. Ammas seera Leewotaa boqonnaa isaa 18 lakkoofsa 22. Ammas immoo seera Leewotaa boqonnaa isaa 20 lakkoofsa 13. Kun kakuu moofaa keessaati gaa. Kakuu haaraattis immoo yoo dhufnu tokkoffaa Qorontos boqonnaa isaa 6 lakkoofsa 9-10. Tokkoffaa Ximootos boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 10. Roomaa boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 26-27. Yihuudaa lakkoofsa 7. Kana hundumaa yoo dubbifatta maal jedha beektu? Dhiirri dhiira wajjin hin ciisinii jedha. Dubartiinis dubartii wajjin hin ciisin. Maaliif kun Waaqayyo fuulduratti wanta ciggaasisaadha, wanta gadhiidha, xuraa'ummaadha jedha. Warri gadhaa'anii jedha. Warri namoota gadhoomsan kuni isaan mootummaa Waaqayyoo keessaa bakka hin qabanidha. Mootummaa Waaqayyootti hin seenanii. Kana jechuun si'ooltu gahannamatu isaan eegataa jechuudha. Kiristoositti amananii Kiristoosin dhiiga Kiristoosin qulqullaa'anii yoo hin deebiin warri gadhaan, warri namoota gadhoomsan, warri homosexuals kuni dhumni isaanii abidda bara baraatiidha. Maaliif mootummaa Waaqayyoo keessaa bakka hin qaban jechuun achi deemu bakki kan biraan jiru waan ta'eef. Egaa Phaawulos achuma irratti gaaf dubbatu namoonni tokko tokko akka kana turtanii jedha. Garuu immoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin hafuura Waaqayyoo keenyaanis cubbuu keessan keessaa dhiqattaniirtu warra Waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu Waaqayyo durattis qajeelota
taataniitu jedha. Namoonni xuraa'ummaa kana keessa jiran yeroo Phaawulos ture sanayyuu dhiiga Kiristoositiin maqaa Yesuusitiin humna hafuura Waaqayyootiin bilisa bahaniiru jechuudha. Kanaafuu warra kanaafis maalidha? Abdiin jira jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kabaan fiidoonis jedhee yoo faarsu ammayyuu abdiin jira Waaqayyo bira jedhee faarsa gaa Waaqayyo isa eebbisu. Ammayyuu abdiin jira warra xuraa'ummaaf rakkina kana keessa seenaniif ammayyuu abdiin jira. Egaa sagalee Waaqayyo gabaabumatti yoo walitti qabnu Waaqayyo nama dhiiraaf dubartii godhee uume jedha. Dhiiraaf dhiiran jedhu dubartiif dubartiin jedhu. Addaamiif Heewaan godhee uume malee Addaamiif Abrahaamin jedhu. Heewaaniif Saaraa uume hin jedhu. Addaamiif Heewaan erga uume booddee ergasi walitti fidee jedha. God created in the beginning Adam and Eve, not Adam and Steve jedhorri. Adam is Steve ton ta'in Adamiif Eve uume jechuudha. Kana jechuun Addaamiif Heewaan erga uume booda walitti fidee gaa'ela dhaabe. Abrahaamii fi Saaraa gidduutti gaa'ela dhaabe. Dhiiraa fi dubartii gidduutti jechuudha. Kanaafuu sagalee Waaqayyoo kana jedha. Nuti isa kana immoo dhaabbannee dhugaa kana immoo barsiisuu qabna jechuudha. Qabxiin inni sadaffaan immoo kana irratti fufnee ilaallu sodoomummaa nuti maaliif mormina? Maa inni miidhaan sodoomummaa? Miidhaan inni fidu dhaloota irratti, waldaa irratti, biyya irratti, dinagdee irratti, siyaasa irratti, hawaasa irratti miidhaan sodoomummaa maalidha? Maaliif mormina nuti? Akka sagalee Waaqayyootti kiristaana taane maaliif mormina isa kana? Egaa tokkoffaa irratti qabxiilee shanan dubbadhee kutaa tokkoffaa kana immoo asuma irratti gabaabsuu barbaada. Qabxiilee shanan dubbadha. Maaliif sodoomummaa mormina? Maaliin miidhaan isaa? Tokkoffaa sodoomummaa wanti nuti mormunuu fi cubbuu waan ta'eefidha. Cubbuudha. Cubbuun seera Waaqayyoo irra daddarbuudha. Seera Waaqayyoo daddarbuudha. Abaarsa fidaa, dheekkamsa fidaa, dheekkamsa dhaloota irratti fidaa jechuudha. Cubbuun balbala abaarsati, abaarsi immoo balbala du'aati, du'a booddee immoo si'oola badiisa ta'a jechuudha. Kanaaf cubbuu mormunaa jechuudha. Cubbuu waan ta'eef karaa cubbuurraa deebi'aa jenna. Sodoomummaan maalidha? Sagalee Waaqayyoo kakuu moofattis kakuu haaraattis dhoksaa malee ifaa ifatti cubbuudha jedha. Kiristaanummaa jechuun wanta wangeelli macaafni qulqulluun kitaabii qulqulluun cubbuudha jedhu cubbuudha jechuudha. Qulqullummaadha kan jedhu qulqullummaadha jechuudha. Kanaaf nuti kan cubbuudha jennuuf lafa kaanii miti asirra dhaabanneeti jechuudha. That's the first one. Lammaffaa dhaloota mancaasaadha. Dhaloota mancaasa waan ta'eef akkamitti inni kun fedha Waaqayyoo faallessa waan ta'eef Waaqayyo maal jedha sagalee dubbii isaa keessatti horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhe horaa baay'adhaadha. Garuu immoo homosexuality maal godhaa? Dhiirri dhiira fuudhee ijoolleen godhatu. Dubartiin dubartii fuutee yookaan dubartii waliin ciistee ijoollee godhachuun hin jiru. No family, no children, no church, no state, just destruction and extinction. Baduudha lafarraa wal balleessuudha jechuudha. Kanaafuu inni kun karoora Waaqayyoo horaa baay'adha lafa guutaa jedhe sana hin faallessaa jechuudha. Sanyii dhala namaa lafarraa duguugaa jechuudha. Gaa'illeen diigama, maatiin hin diigama, maatiin hin jiru tanaan ijoollee godhachuun hin jiru. Boru namoonni as ta'anii lallaban hin jiran. Boru warri kaameraa waraaban hin jiran. Boru warri editoroonni hin jiran. Boru warri sound systemii hoogganan hin jiran. Warri televizyinii kana hoogganan hin jiran. Maaliif? No family, no children, no religion, no state, nothing. Waan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu dhaloota mancaasa waan ta'eef isa kana dhaabbannee morminaa jechuudha. Sadaffaan maayinni miidhaan isaa jennaan gocha ciggaasisa asnawwaari wanta nama jibbisiisu xuraa'ummaadha waan ta'eef sagalee Waaqayyootu jedha waan ta'eef. Egaa uumama namaa kan faallessuudha jedha. Uumama namaa kan faallessu waan ta'eef isa kana mormuu qabna jechuudha. Opposing nature uumama faallessa. Waaqii horiis namas dhiiraaf dubartii godhe. Kanaaf egaa isa kana mormuu qabna kan jennuuf. Horiin iyyuu waan akkasiin godhu. Horii waan akkasiin godhu. Namni immoo fakkaattii Waaqayyootti uumame, imeejii Waaqayyootti uumame immoo xuraa'ummaa kanarraa of eeggachuu qaba jechuudha. Xuraa'ummaa kanarraa of eeggachuu qaba. Kanaafuu namni fakkaattii Waaqayyoo qabu kun gocha kana keessaa bahuu qaba jechuudha. Inni afraffaan immoo dhukkuboota adda addaatiif nama saaxilaa jedha. Hojiin sodoomummaa kun dhukkuboota adda addaatiif kan akka HIVtiif, kan akka kaanseriitiif, fistullaa, dhukkuba garaachaa, dhukkuba tiruu mar'imaanii, dhukkuba sombaa yookaan immoo dhukkuba TB kan jennu namoonni keessattuu dhiiraaf dhiira ta'anii dhiirri akka dubartii ta'ee qunnamtiin irratti raawwatamu sun boolii qabachuu hin danda'udha. Boolii qabachuu hin danda'u namni kun jechuudha. Maaliif jennaan qaamni isaa banameera waan ta'eef madaadhaa sana booda qabachuu hin danda'u, danda'ee dhaabbachuu, danda'ee deemuu hin danda'u, booliis qabachuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e waan sin gaddisiisu akka daa'immanii daayiparii fayyadamuudha. Akka daa'immanii maal fayyadamaa deemu? Daayiparii fayyadamaa deemuudha. Namoota baay'eerraa kana odeeffadhee kitaaba baay'ees dubbisee kan argadheerraa jechuudha. Egaa kaanserii karaa finxiixaatiin, kaanserii harmaa dhukkuboota karaa wal qunnamtii saalaatiin darban kan akka fanxoo, kan akka cobxoo fi kan kana fakkaataniif nama saaxilaa jechuudha.
Sodomummaan dhukkuboota kanaa fi kan kana fakkaataniif nama saaxila kanaaf morminaa kanaaf miidhaa qabaa jechuudha. Shanaffaaf inni dhumaa immoo miidhaan isaa yoo walitti qabnu aadaa fi safuu qabnu kana faallessaa jechuudha. Sabni kun aadaa qaba. Uummanni kun aadaa qaba. Aadaa keenya faallessaa, jireenya keenya faallessaa, amantaan musliimaa keessa warri jiran kana hin deeggaranii, warri ortodoks kana hin deeggaranii, warri kaatolik kana hin deeggaranii, warri protestant kana hin deeggaranii. Inni kun kitaaba kana keessatti keessattuu amantaa dhumarratti ibsamee jira jechuudha. Ortodoksii maal jetti, protestantii maal jetti, kaatolikii maal jetti, warri musliimotaa maal jedhu, warra amantii aadaa maal jedhu asirra keessatti included ta'eera. Hundumtuu kana hin mormu. Sagalee Waaqayyootu cubbuudha jedha. Kanaafuu aadaa keenya safuudha, aadaa keenya faallessa waan ta'eef biyya Awustiraaliyaatti yeroo tokko maaltu ta'e warrumti LGBT kun warrumti homosexuals jennu kun qullaa deemuu qabnaadha. Qullaa keenya baanee deemuu qabna mirga qabnaadhani. Look akkamitti sammuun isaanii akka gadhiise jechuudha. Qullaa deemuu qabna immoral culture. Kanaaf warri kun yakkaaf saaxilamu, nama ajjeesu, wal ajjeesu, yeroo dheeraa waliin jiraachuu hin danda'ani, walii isaanii mareebu, namoota ajjeesu namootaan ajjeefamu, balaa konkolaataa adda addaatiif immoo saaxilamu, rakkina adda addaa keessa seenu, jireenya gadhiisii keessa jiraatu, mana fincaanii keessatti faa, iddoo namni itti qaama isaa qulqulleeffatu kan public shower keessatti faa wal qunnamtii saalaa raawwatu kan kana fakkaatan jechuudha. Jireenya akkasii kana keessa jiraatu jechuudha. Kanaaf morminaa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo mormaa waan nuun jedhuuf, aadaan keenya, safuun keenya, amantaan keenya mormaa waan nuun jedhuuf, miidhaa qaba waan jedhuuf kanarra dhaabannee morminaa jechuudha. Egaa barumsa keenya kutaa tokkoffaa kana yoo xumurru, kaayyoon barumsa kanaa dhaloota dammaqsuudha, waldaa kiristaanaa dammaqsuudha, mootummaa dammaqsuudha, jaalala Kiristoos kana immoo dhalootatti labsuudha, jireenya labsuudha, bilisummaa labsuudha, eebba labsuudha,